هو قافتني دقيسة محمد عبد الله أما مو جارتي سيتينيا إشي بالله الركاني كم دي دم الرافودة أنا أبو إنسان نكابو داف نتي فيجان درام فيجي منان كابا أبون درام فيجي شاكا أبون جل بوي ثمانة سو ليلا نجار ندا ثاما كبلو ثمانة سو أيه أما كنو أكمل جبتن كنا وني جاما جركوني وان توكلا مجنة هندا ثريسنو متي ومني كنا كيساتي أرجعتن كوني باينان ركو متى إسارة كم كان إسارة جاهين جرا كان درادوس كان مداهس كان درا غوبتيس كان لبو إساتين بيس كان لبو ساقتيس جرا أما جرو أسرت وني جاما جرو أفان أماريبات جري كوني يرون تدفن توتشيناوتي توتشينو كورتالو أوتي كونو عادة نتناني جي بهرما كان كيتي سرامورا هرما كي باسي هوري إسين وانا كابو كنيتن لبو كيا أكي سني كارمي كيا كنتي نقوليتن ديمي كان جوتي يرتودا كوبي كيا كانا أرابي نانجيتي دوسيس أكاسي كانا نرانجه مالك وانا كابو إتي كنيتي لبو كيا أوكولتي كانا كان جاما جرو وان غرا بوددا امو جيرو قرنه امته كينيو هنده كيس ديبنين قرنه جنة كان كان چالوس مدان كان چالوس ارغموت ملا هندافو مي امني كيني حواسني بلان ادنا كان ربيتني جتا المان رومو كيساتو رو في ركو امته كيني كان رغها جيرو سري چوردفتني فانا بوتني اكا فانا ندوتني سرغافنا اما امته تنانو كيني جيران فكيني بكا جوا اتايه امني جيرو كن لولي دابتي جرا نغيني بوي جرا موتمان فدرالا يوكين مكلاكا سراوتين كوماندون جرا نغيني بوي جرا نونجا امله اما امني اساني توكو لامتي فياتي امه اساني غرفتي جرا غيرا اما غيان راكناتي نيشن اساني توكو هنافني كو فياتني غوداسي سوتي جرا يعني اساني دا فيسبوك في جروب اساني رات ارغو هولتني امه كينيا لنجبني وان برباچات اتهينه الكان توكوتي رغرغله امته كان حقاو قبل سجانين قبر جرا وانته يا المان رومو نوتي سودال ماملي لكين قبل وانتي هركا في ميله كينو قبو في ديبوتي جرو هنجرا وان سمالك تهم بيتن جولن كيسن نتل ما ولودا وفرا لولو هي نس اماس تانن وان غدمو قبو اني اكميديات وان كان وان لا متبايت اخرت ارغمو ملو وان كان جيو ليغا دي وان باير رتي تريسو وان غدمو قبو اسين نفانا بوتني وردفتني قامني وان توكو برباچو سيراتو جكنو جارمي akka gara fuulduratti tarkaanfannuu fi egereen keenya kan fuula dura nu dura bishaan akka hin taane kabaja guddaan isin gaafannaa galatooma ulfaata. bismillah assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuhu obboleewwan kiyya kabajamoo fi jaalatamoo addunyaa cufaarra jirtan bakki kuni ganda wasan qurqur kan aanaa jilee dhumugaa keessatti argamu jechuudha kan dhiyoo tana mootummaa naannoo amaaraa liyyuu haylii isaaniitiin gubate jechuudha ganda gooxii haga 10 of jalaa qabu gandi kuni akkuma amma agartan kana taheera jechu manni tokko osoo hin hafin kanaaf obboleewwan keenya namni viidiyoon kun singaye kan muslima taatan cufti akka gartee hawaasa ganda kanaadha bira dhaabbattaniin ergaa isiniin ga'uu barbaada ergaa isaanirraa gartee bakka bu'aa ta'e obboleewwan kun ganda wasan qurqurirraa gooxii masrataa jedhamu yoo ta'u insha Allah ta'ala akki inni fakkaatu akka gartan kana abbaan mana kanaa dheengadda gartee itti cabee waan qabutti fixatee jaaratee qabate keessaan ta'a jeeti rabbiin kun akkana taasiseera. kanaaf obboleewwan keenya wallahi yoon suuriyaa lammaffaa ta'an isiniin jee hin guddatu jechi kuni kanaaf obboleewwan keenya namni viidiyoon kun isin ga'e ummata hawaasa kanaa kan gartee midhaan jantoo takkaadhaa ganda kana keessaan baafatin ilmoo re'eedhaa lukkuu kan gartee ganda kana keessaan baafatin kan gartee bonni erga ganni dhaabate takkaa roobni samirraa xiphin je'in kan gaaddisni mukaan jirre kan manni gartee keessa jiraatan tokkichi hin hafiin ummanni kuni gaara keessatti
ta'aa adda addaa keessatti miidhamaa jira. Ajoolleen qoonqoodhaan dhumaa jirti, dheebuudhaan dhumaa jirti. Namni muslima taatan kan addunyaarra jirtan kan viidiyoo kana agartan obboleewwan keenya kana isaan bira dhaabadhaan sinin jechuu barbaada. Insha Allahu ta'ala gaagandichi gabaabinaan kana fakkaata. Gooxii 10 kan inni isiniif waraabe gooxii tokkicha qofaadha jechuudha. Kuni mana qorqoorroo kan bulukaan jaaramedha jechuudha. Kan mukaa fi mana citaadhaa qofaan jaarame, citaadhaan kan jaarame wanni takka ganda san irratti hin hafne jechuu obboleewwan akhiraa. Kanaaf jechuudha oduu isinii dheeressuun barbaadu. Asumattan isinirraa dhaabaa. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa man ahyaahaa faka'annamaa ahya annaasa jamiican jaa'uggaanuuf dubbatu. Nami lubbuu takka jiraachise du'arraa hambise sababaa itti tahee akka nama gartee nama addunyaa tana cufaarra jiru jiraachiseeti jedha Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa. Kanaaf obboleewwan keessan kan beelaaf dheebuun dhumaa jiran kana dhaqqabaa sinin jechuun barbaada. Ayyee asuman sinirraa dhaabaa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.